Wanti mootummaa kana jalatti deebi'uu danda'u siin jiru numaa waan duraan Oromoon qabuyyuu waan dhabsiisuu irratti gonfatee hojjeta namichi utuugaa waan Oromoon tokkummaa Oromoon qabu gaafa qabsoo qeerroo sana qabu har'a qabatee akka har'aa namitti hin taphatu gaafa gamii tokko diinnitti Oromoo kutaa yookaan aanaa tokkotti gamtu Oromoon kaan kaabaaf kibba baadiyyaatti tokko ta'ee jala dhaabbata ture Oromoon sodaatamaa ture gaafa qabsoo sana amma kan akkan Oromoon sodaatame inumaa sodaatamuun hafeeyyuu uummata ollaa biratti akka Oromoon jibbamu kan godhe bulchiinsa amma jirudha keessattuu amma namichi Finfinnee keessatti Oromoon amma reefuudha kan inni ol jedhu jalqabe bara jijjiiramaa kana jedhe Oromoon Oromummaa isaatiin kan inni saalfatu ammadha akka kootti immoo baay'een argee yoo uummata afaan biraa osoo biratti dhaqxee afaan Oromoo haasofte akka isaan itti si ilaalan jibbiinsa jechuudha. Jibbiinsa isaan qaban maaliif jennaan taranyaa asiin jedhanii jiru waan ati mootummaan kun hiree mootummaan kun sii kennetti fakkaata afaan Oromoo kana Finfinnee keessatti dubbachuun iyyuu. Whereas qabsootu fide kana qabsoodha malee kan qabsoon Oromoo baay'ee qabsoon bilisummaa Oromoof godhamu qabsoon qeerroodhaanis godhamu qabsoon bilisummaa Oromoof godhamu keessaa tokkodha qabsoon karaa nagaa godhamu kaan karaa qawweedha. Kutuu karaa qawween sun hin jiru ta'eeti inni karaa nagaa sun hin godhamu ture maaliif jennaan awarenessii karaa qawween sun fidetu hubannoo wanni sun sochiin sun uumetu qeerroo yeroo sanaa dammassee waan sanatti geessise jechuudha. Namni dammaqiinsa hin qabne waan tokko gochuu hin danda'u waan barbaadde yoo itti himte akka barbaaddetti yoo kaayyoo kamiyyuu itti himte galmaan sii gahuu hin danda'u namni hubannoo hin qabne hubannoo qabsoon bilisummaa Oromoo godhu jalatti hubannoo argameen jechuudha kan ijoollee qeerroon Oromoo socho'uu dandeesse. Ammoo Finfinnee keessatti har'a Oromoon kan ol jedhe yeroo jedhanii isaaniiyyuu qabsoo Oromoodha kan bobaa gooftolii isaanii jalaa isaan baase. Oromoo keessatti wanni tokko jira mammaaksa tokko dabeessis hin kuffisiin. Finfinnee keessatti yeroo jedhani Finfinnee keessatti maaltu ta'e maal argate Oromoon wanni suni maal? Kan naan galleeffame afaan Oromoo dubbachuudha natti fakkaata Finfinnee keessatti argateera kan isaan jedhan malee Finfinneen hindaa'um Finfinnee keessatti Oromoon highly marginalized community akka wayyabummaa isaanii akka lakkoofsa yoo hidhattee Oromoodha hiyyeessi fooqii gurguddaa asseetii Finfinnee keessa jiru kan baay'inaan qabatee jiru sabuma biraadha malee Oromoo miti. Kuni waan daataadhaan bira gahamuu danda'udha. Oromoon argateera waan ta'edhamu wanti jiru hin jiru. Kijiba warraati. Inumaa waan qabu dhabe Oromoon isaan kana jalatti. Laal waan adda baasu waan Oromoon duraan hin qabne amma Finfinnee keessatti argatame maal? An waa tokko qofatu nagala waan san qofan beeka. Saniin achi maali? Irreecha Finfinneetti kabajuudhaan ala wanni Oromoo Finfinnee keessatti argate kana kan jedhamu. Takkan jiru. Waa takka. Waan magaalaa bareechanii bilicilii godhan san akka waan Oromoon argateetti lakkaa'ame sani. I don't know. San gaafatamaa ture. Magaalaan tun bareeduu qabdi. Nu bareecha jedhameeti qeerroon akkasitti qabsaa'aa ture jechuudha. Ara namichi dhiigaa kiyya na danfise naani. Warra biyya alaatii galchilee yeroo yeseetaa sila biyya alaatii warra galchileetu nagaan kennuu didee gaafa ni hojjechuu jalqabu. Siyaasa haasa'uu otoo hin taane beeki mee kana wanni jedhan Finfinnee irratti Oromoon maal argate egaa warri kun dhufe waan Oromoon argate yoo taranyummaan suni kan ajjeechaa jumlaa buqqifamuu jumlaa waan hundumaa waan Oromoo irratti duruu ta'een beenne reefi namaa harree irratti fe'amuun mormana namaa muruun daa'ima gudeedanii ajjeesanii fannisanii deemuun wanni kun waan Oromoon argate yoo kana ta'e kana jechuudha wanni Oromoon gaafachaa ture
Finfinnee Oromiyaa jalatti adeebifamu yeroo jedhamu waan haarayaa miti waan seera isaanii irratti barreeffatanii bara. Seera ittiin biyya bulchina jedhan kana jechuudha. Ittiin amananii nan beeka jijjiiruus barbaadu qophiirras jiru. Garuu seericha amma jijjiiramnetu waan seericha irra jiru ibsuun dirqama ta'a jechuudha. Seera Shimallis ittiin Oromiyaa bulchaa jira jedhu irratti magaalaa muummittiin Oromiyaa Finfinneedha jedha. Shimallis ganamuu galgaluu Adaamaatti fiiga. Cafeen Adaamaatti fiiga. Finfinnee irratti maal qabu biiroo kireeffatanii yookaan ofiisaatti keessa taa'uudhaan alatti iventii poolitikaa yookaan iventii siyaasaa tokko akka Oromiyaatti kan isaan gaggeessuu danda'an maaltu jirame? Caffeen achitti taa'ee hin beeku. Waa tokko yookaan magaalaa sanarratti hirmaannaan isaan qaban kan bulchiinsaa hin jiru. Waan gabaabaa tokko siimu fakkeenyaaf xalayaa afaan Oromootiin Shimallis Abdiisaa gara bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebeetiif afaan Oromootiin barreessuu hin danda'u. Dhugumatti hin danda'u. Magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee jedhama seerri qabatamaan hin jiru garuu waan salphaa xalayaa barreessuu hin danda'u afaan Oromootiin gara Finfinneetitti jechuudha gara bulchiinsa magaalichaatti. Maali wanni argame wanni gaafatame maali maaltu argame? Irreecha kabaju 2019 jalqabame yeroo sanitti jalqabuu dhiisuunis yookaan diduunis rakkoo guddaa waan ta'eef osoo hin jaalanne jalqabame achi booda dhaabsisuudhaaf hin danda'amu. Xiqqeessuudhaaf immoo namni hirmaatu xiqqaa akka ta'u gochuudhaaf sadarkaa kaardii maxxansanii kaadiree fi gaafnee qofa galchuutti fa'aa hojjechaa turan jechuudha. Kanaan achi maali wanti argame? Sun kan argames qabsoo uummataatiin kennaa isaaniitiin miti. Sunuu bakka dogoggoraati bakki irreecha irreeffatamu sun bakka baay'inaa dubbachaa ture. Bakki sirriin achii miti. Filwaa jechuun bakka sanii miti. Bakki sun bakka maqaa biraa qabuu fi waan biraatiif ijaarame. Bakka magariisaa jedhameeti bakka lantaan ijaarse bakka san. Sun haa ta'u amma cufatanii ittiin danqaratanii jedhanii sun haa ta'u ayyee kanaan achi maal argate? Xaqilaa ministeerii ta'uudha. Isa laalu warri. Maal ittiin fayyadame ree Oromoon? Ittiin rukutame malee maal fayyadame? Silas immoo achi kaa'uuf waan tokko jira beektaa galiin qabsoo Oromoo namoota dhuunfaa yookaan Oromoo nama afaan Oromoo dubbatu kiiloo 4 galchuu miti. Galiin qabsoo Oromoo. Galii qabsoon Oromoo akeekii kaayyoo qabsoo ganamaa bu'uurri isaa gaaffii uummata Oromoo hawaasi Oromoo akka hawaasa tokkotti biyyattii sana keessatti qabu dhugoomsuudha. Isaan keessaa gaaffilee 2-3 ga'u gaaffii bu'uuraa ta'anii isaan warri yoo deebi'an gaaffileen kakkaan dursoota deebi'uu danda'u. Tokkoffaan gaaffiin ijoo Oromoon akkuma bal'ina isaati akkuma contribution qabuun biyyattii dinagdee keessatti security keessatti waan hundaa keessatti contribution bu'aan dinagdee biyyattii keessatti contribute godhuurraan kan ka'e baay'ina isaarraan kan ka'e akkasuma siyaasa keessattis dinagdee keessattis waa hundaa keessatti argamuu danda'u qabaadha jechuun kan sababa kan nam fudhadhaa otoo hin taane kan koon raggaasifadhaadha laa. Yookaan immoo isin uummata na hacuucaa ture dhaqeen kiiloo 4 qabadhee ofii kooti hacuucaa miti galiin qabsoo Oromoo. Galiin qabsoo Oromoo akeekisaa gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaan gaaffiin uummata Oromoon akka sabaatti akka saba tokkotti saba biyya sana keessa jiraatu keessa akka saba tokkotti akka saba wayyabaatti waan qabuun contribution inni godhuun irratti hundaa'ee hagasuma argachuu qabaadha. Tokko fakkeenyaaf mana murtii yoo dhaqee afaan turjumaana fayyadamuu qabu. Saba wayyaba afaan isaatiin afaan federaalatti manni murtii kan afaan Oromoodhaan hojjetu jiraachuu qaba jechuudha. Yoo akkas jedhamu maal jechuudha? Sabni kaan immoo afaan isaatiin hin tajaajilamii waan ta'eef hin jiru. Akkuma kan isaa fedhu kan biraas hin kabaja jechuudha. Oromoon uumama isaarraa saba dimokiraatiitti amanuudha. Gahee kun baadha yeroo jedhu gahee nama biraa dabarseen fudhadhaa waan jiruuf gaaffii Oromoo keessa hin jiru siyaasa Oromoo keessas hin jiru jechuudha. Kanaaf
warri kun gammoo maayiru warra kanaan dura nu hacuucaa ture amma nuyi taranyaan nuyi akka isaan akka taranyaa fakkaatuuf immoo akkuma dhuguma fakkaatuuf immoo uummata biratti akka wanti kun jibbamuuf Oromoon akka saba biraatti saba wayyaa fakkeenyaaf naannoo uummata Amaaraa uummata naannoo fakkeenyaaf Guraagee isa ta'u naannoo Somaalee isa ta'u kanuma wal qabsiistee irra deemta afaan Oromoo kana naannolee adda addaa keessatti barsiisuudhaa fi qophiin godhamee ture jedha. Afaan naannoowwan biraa akka barsiifamuudha kan gaafatame immoo afaan mootummaa federaalaa godha. Maaliif barsiisuun barbaachiseme? Fakkeenya tokkoon siif kaasa yerootti deebista. Fakkeenyaaf yeroo tokko laal gara murtii federaalaa kan lidataa jiru kana jechuudha. Abukaatonni himatamtoonni afaan Oromoo danda'u hundi isaanii. Himataan abbaan alangaa afaan Oromoo dubbata. Warri poolisoonni achi keessaa warri maali ajaa'ibii jedhaman kun afaan Oromoo dubbatu hedduun isaanii siyaasaa afaan Amaaraatiin waan ta'eef dirqama sadarkaa federaalaatti maaltu hojjetame ragaa tokko dhufe kan afaan Oromoo qofa beeku jechuudha. Ragaa sana akkam godhan afaan Oromootirraa gara afaan Amaaraatti turjumaanessan. Eenyuuf turjumaanessan? Daanyaa afaan Oromoo beekuu fi abukaatotaa fi himatamtoota afaan Oromoo beekuuf afaan Oromoo turjumaanessan gara afaan Amaaraatti. Argite? Afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu jechuun naannoleen kaan yoo baratan malee hin ta'u hin jedhe eenyu gaaffiin akkanaa maali? Gaariidha. Silumayyuu akkuma tuttuquu yaale afaan koo afaan federaalaa naafata jechuun naannoon biraa afaan koo baratu jechuu miti by default. Sabi biraa akka aadaa kee jaallatu kan godhus aadaa kee jaallatanii akka isaan baratan goota malee dirqiidhaan natti irratti hin feetu. Kun immoo gabrummaa jala galchuudha uummata sana. Uummata naannoo sana naannoo afaan kee hin beekne dirqamaan akka isaan afaan kee baratan gochuudha. Akkuma dur taate. Kuni Oromoon kan inni fedhu kanuma isaa itti gadhiisaa maal akka ta'e beektaa akka namni ittiin Oromoo jibbee jechuudha. Oromoon sun hoggaa jibbame maal ta'a gara bakka filannoo dhabeeti oopshina dhabee filannoo dhabsiisanii of jalatti kiisii keessa kaawwachuu uummata. Kana beeki amma sababa sana jechuudha amma akkana jira kan naannoo biraa keessatti barsiisa afaan Oromoo diriirsuudhaaf maaliif barata naannoon biraa afaan kee maal isaa godha yoo barbaade waan sirraa siijii walitti isa hidhu yoo jiraate dhufee afaan kee barata atis yoo gara saadhattee afaan isaa bartachuudha gara saadhattee wanti fakkeenyaaf hawaasi kophaa isaa jiraatu hin jiru addunyaa kanarraa hawaasi siyaasaan ikoonomiidhaan hawaasummaadhaan sababa raajii walitti hidhatta. Sababa raajii yeroo walitti hidhatu fakkeenyaaf diinagdee wal jijjiira fakkeenyaaf bunni kan oomishamu naannoo murtaa'aatti buna kan dhugu garuu uummata Itoophiyaa guutuudha. Kanaaf sababa diinagdeen walitti hidhuuf uummati gara kee dhufuun isaaniif gara kee yeroo dhufu afaan kee haasa'uun dirqama isaati jechuudha. Sii miti kan afaan isaa haasa'u gaafa sana afaan kee barata jechuudha. Inni nuu malee ofii keetii hidhattee har'uma kaatee naannoon biraa afaan kee baratu jettee. Gaaffii yoo dhiyeessaniif gaaffii warri mootummaan naannoo sanaa gaaffii yoo dhiyeesse hin ta'a rakkoon qabu. Haga gaaffii dhiyeessanitti garuu mootummaan federaalaa irratti fe'uu hin danda'u kun garbummaadha. Akkas hin jedhan. Laala akkasumatti asuma irratti jechuudha. Amma kun ulaagaa ta'uu hin danda'u. Wanni beekamuu qabu tokko maali beektaa? Afaan Oromoodhaa afaan guddaadha ammuma kana jechuudha. Osoo namni biraa kadhibii baratee ittiin ida'aminu. Itoophiyaa keessaa tokkoffaa afaan Amaaraa ni caala. Native speakeriidhaan jechuudha. Kanaaf warri afaan kana barsiisnee achi booda afaan federaalaa goonaa jedhan kijiba. Godhuu waan hin barbaanneef akkas jedhan malee ulaagaa ta'uu hin danda'u. Amma akkuma duraan jedhe magaalaan guddittii Oromiyaa kaseeraan tumamee jiru jechuudha. Ka opidiyoon dubbisuu hin barbaanne. Yookaan hin jaalanne heera Oromiyaa irratti kan ibsame magaalaa muummittii Oromiyaadha Finfinneedha jedha. Federaala dhiisi Finfinnuma irratti afaan Oromoo afaan hojii dabalataa godhanii Amaariffa cinaatti
gochuudhaaf seerri isaan daangessu tokko illee hin jiru. Garuu gochuu hin danda'an, hin barbaadan, fedhii hin qaban. Sirriitti ilaaluu qaba namni kana. Heera fooyyessuu hin gaafatu afaan hojii magaalaa Finfinnee taasisuudhaaf. Finfinneen lafa Oromoo irratti hundoofte babal'atte, qonnaan bulaa Oromoo gosa Oromoo balleessaa babal'attee har'a geesse. Asumaanummoo qabsoo Oromootiin magaalaa guddoo Oromiyaa jedhamtee jirti. Kuni seera, jaalattus jibbitus seera jechuudha. Seera kana hojiitti hiikuu hin barbaadan jarri kun. Seeruma ittiin biyya bulchina jedhan kana jechuudha. Afaan Amaaraa haa badu namni jedhe hin jiru. Afaan Oromoo dirqama saboonni biraa barachuu qabanii saayinsiin jedhus hin jiru, namni jedhees hin jiru. Afaanuma Oromoo san afaan hojii mootummaa godhaadha kan jedhame. Kan federaalaa miti, kanuma Finfinnee gochuu hin danda'an. Finfinneen amma Baahar Daar irratti afaan hojii magaalaa Baahar Daar afaan Amaariyaa naaf ta'uu qabaa jedhee hoggaa mootummaan naannoo yookaan uummanni naannichaa gaafatu mee ilaali waan hin fakkaanne bara. Magaalaa guddoo Oromiyaati jetteemi yookaan haaqi seera sanme yoo hin jaalanne baattee hin deemin. Magaalaan guddoo Oromiyaa magaalaa muummittii Oromiyaa Finfinneedha jedhama seerichi. Propaagandaadhaaf qofa ololaaf qofa ittiin fayyadamin magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee maal hin afuufin. Seera san hojiirra oolchi, hojiitti hiiki. Mee eenyutu si dura dhaabbata? Oromiyaa diiguu waan barbaadanii fi hojiirra oolchuu barbaadan kana. Oromiyaa jedhannu diiguu barbaadu. Maal magaalaa Oromiyaa si deebisure? Kilaasteratti qoqqooduuf bar qophiitti jirani. Sila namichi yeroo jedhu nagartu kilaasteraa yoo bulame maal rakkoon qabeedha. Ani koona uummatuma akkanaa akkamitti walitti guuramee inni ta'an jiran uummata akkanaa jiraachuu nama mamsiisanaan. Uummati waan itti dhufu yookaan waanuma namichi tokko gubbaadhaa jedhee gajjallaadhaa fudhatu akka boomba. It's really amazing. Uummati kun by the way uummati amma warri mootummaa keessa jiran muummichuma dabalatee jechuudha. Inni ilaalle namoota gartee namoota naannoo adda addaatti dhalatanii namoota barumsa keessaa booddattafoo Oromummaadhaan booddattafoo sochii Oromoo sochii qabsoo Oromoo keessa waan tokko gahee tokko kan hin qabne kan hin bahanne kan gaafa qeerroon amma fakkeenyaaf warra amma waajjira mootummaa guutee jiru kun warra gaafa qeerroon adda ishee rasaasatti kennitee hiriira baatu gaafa warroota mana jala taa'ee yookaan lafa bunaa yookaan somewhere else namoota mana dhugaatii taa'ee ilaaluudha. Malee qeerroon gaafa sana sirriitti qabsaa'aa turte har'a mootummaa kana jala galuu hin dandeessu. Gartee kan maqaatti intini ta'e jechuudha. Warra gartee of hin dandeenye maxxantu parasite amma silmii fi horii yoo ilaalte wanni relationship isaanii parasite maxxantummaadha. Warra qabsoon Oromoo bilisa baasetu har'a mataatti ol nama bahee achi ol namatti bulgaafata beektaa? Warra itti kaleessa tuffatetu ka'ee warra itti teessumatti jibbitetu ka'ee sitti sirbee iddiiqaa gaafuma warri kun dhufu. Gaafa namni warra kana jala fiiguu jalqabu jechuudha. Afaan dhadhaa dibatanii. Amma garuu namni hamma kana akkamitti waan Oromoon akka Oromootti waan akka sabaatti biyya sana keessatti isa mudate waggootuma muraasa kana keessatti waan isa mudate akkamitti arguu dadhaba? Maal amma kana saree ta'uun maaf waan kijibaa yeroo jireenya kijibaa jiraata akka dhugaa du'aa. So baay'ee nama gaddisiisa uummata important ta'e uummata dandeettii hin qabne uummata Oromoodhaaf hin dhiigne as keessa kaanii namatti taphatu jechuudha. Gaafa rakkoon dhuftu sitti hirkatu. Gaafa achi rakkoon sun jala dabartu immoo sitti deebiti. Maaliif gaafa ati tokko taatee gaafa ati tokkummaan kee humna waan ta'eef humna kee sana jala dhaabachuu waan hin dandeenyeef akkati waliin dhaggeeffanne akkati waliin dhageenye akkati yeroo hin qabaanneef uummata naannoo sitti kaasu sirraa uummata warra marzii tufu si keessa yaasu so utuma argu hin argine jechuudha hin argine jedha jechuudha namni utuma argu utuma gurri dhaga utuma iji argu shame nama ajjeesanii harreetti fe'uun istaabu bakka haraamuudha kun nama haraamu. Akkamitti namni reefi namaa wanni qaba ulfina qaba. Namni jiraannis ulfina qaba, ulfina mataa isaatii qaba, kan du'es ulfina qaba. Ulfina qabaannaan beekan namni yaa'ee awwaalu.
kan wayyaatti maree akka amantii isaatti kan inni awwaalu waaqeffataas ta'e musliimas ta'e kiristaana akka amantiitti kan isaan awwaalaniif itiksii qaba nami. Waan akka inni itti waa ilaalu itiksii jira. Safuu qaba. Kuni mooraalii dhabuurraa kan ka'edha wanti nama sodaachisuuf godhan isaan garuu mooraalii dhabuu warraa agarsiisa karaa kan biraa baakfaayir isaanitti godha. Guyyaa tokko garuu salphachuu isaanii nafu. Yaa dhugaadha. Abbaa seenaa bare namaan galu beektaa akkaataan itti waa ibsanu waan ta'aa ture sana tokko tokko yoo jala wanni gaafatamaa ture fakkeenyaaf amma waan ajaa'ibaati miti waan namni beekuu hin dandeenye miti. Gaafiin Oromoo maal ture? Gaafiin Oromoo kunuu maali jedhaniiti micciiruudhaan yookaan riidifaayin gochuudhaaf ogguu carraaqan faan arga. Kilaasteraan yoo bule maali ree rakkoonsaa jedha. Maaliif rakkoon ta'u? Maali kilaastera jechuun? Afaan maaliiti? Oromoon oguu qabsaa'u maal jedhe? Bilisoomee oguu jedhan maal jedhan? Oromoon bilisummaa Oromootiif qabsaa'ami. Oggaa bilisoomoo Oromuma ta'eeti. Tokkummaa isaa eegeeti. Akka Oromootti Oromummaa isaa qabatee Oromiyaa qabateeti malee kilaasteraani. Kilaastera jechuun bar kilaagarii durii san jechuu bar. Fakkeenyaaf naannolee isaan kilaasteraan godhanii siima Dabuubiitti jechuudha. Dabuubii keessa saba 12tu akka heera biyyattiitti kililii taanaa naannoo taaneet ofiin of bulchinee aadaa fi afaan keenya gabbifannaa jedhanii gaafatan. 12 afaan mataa isaanii qaban. Afaan Walaayittaa, afaan Kafaa, afaan Hadiyyaa, afaan Alabaa jettee tarreessuu dandeessa jechuudha. Kililiin 12 yoo Itoophiyaatti dabalame Itoophiyaan maal taati? Maaltu itti bada? Maaltu irraa hanqata? Maaltu irraa hirrifama? Waa takka. Federaalizimiin dirqama wanni inni sitti fidu jira gatiin bulchiinsaas dabaluu danda'a san accept gochuu qabda. Waliin jireenya uummataa yoo barbaadde jechuudha. Garuu isaan maal godhan? Kilaasteriidhaan godhan. Wanni kilaasterii godhaniif immoo maali? Afaan Amaaraa irratti fe'uufi. Fakkeenyaaf Kafaatti afaan Kafaatiin kan naannoo Kafaa keessatti hojjetamuun irra ture akkama Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru, Affaar keessatti hojjetamaa jiru kana jechuudha. Kan hojjetamuun irra ture afaan Amaaraatiin hojiin naannoo sanii kililii sanii hojjetama. Sababni isaa saboota biraa walitti kililii san tolchaniiti South West Region jedhanii kennaniif. Akkasuma Southern Ethiopia Region jedhaniiti kan warra Walaayittaatis kennaniif jechuudha. Central Ethiopia jedhaniiti immoo asuma dhagaa xiyyaatii gadi Hosaa'inaa irratti godhanii kennanii jechuudha. Afaan Amaaraa itti godhan hunda isaanii. Kasidaamaa san qofatu humnaa ol itti ta'ee jalaa miliqe. Wanni namni sirriitti ilaaluu qabu. Namni hoggaa kililiin ta'a jedhee gaafatu seera guutee gaafatutu jira. Seerri sun maali? Jarri kun godina isaaniitii irratti mikirbeetii qaban. Mikirbeetiin Walaayittaa fakkeenyaaf jechuudha. Caffee sadarkaa godinaatti jiru sun kanumti PP ta'e jechuudha. Seensa PP ka ta'e sun Walaayittaan kililii ta'uu qabaa jedhanii House of Federationii gaafatan. House of Federationiin immoo maal godhe? Lakki kilaasteraanii goonaa isarratti sagalee kennituu jedhame. Maal jechuu? Godinoonni ja'a walitti ida'amanii kililii tokko ta'uu kana ni deeggartamoo hin deeggartuudha sagaleen kenname. Kanaaf itti ka ta'uu qabu. Walaayittaa kililii qofatti siif hoyyamoo saboota kaan wajjin siif hoyya kan jedhudha. Filannoon dhiyaachuuf irra ture. Laala akkatti isaan balleessan jechuudha. Seerri akkanatti hin deeggaru wanni akkasii hin jiru. Ka mikirbeetii sadarkaa zoonii dabarsiisan irra dhaabbatteeti kanatti deebisuu qabdu. Gaafiin gaafatamne uumaniiti micciiraniiti waan ofii barbaadan si deebisu. Rakkoo guddaa isaan qaban. So gabaabumatti maal? Gaafii Oromoon gaafachaa ture san guutumaa guututti itti hin amanan hin fudhatan. Aangoo ofii yeroodhaaf konsolodeet godhachuudhaaf qofa yeroo san Oromummaa taphatan tapha geemee jechuutiin Oromoo harkaa micciiranii fuudhuudhaaf. Wanni ta'e kanuma jechuudha. Achi booda waan godhaa jiran keessattuu 2020 irraa eegalee ajjechaa caalutti irraa eegalee laali waan isaan hojjetu. Gaaddisa hooggansa Oromoo kan diige isaan. Waan baatii ja'a ol irratti mariin godhamee ijoo wantoota Oromoon qabdu ijoo jedhaman Finfinnee dabalatee hunda irratti mari'atamee walii galamee ODP'n faa keessa jiran taayyeedhaan bakka bu'amee taayyee kun amma mana hidhaa jiru kana jechuudha.
paartiin Oromoo hundi keessatti hirmaattee akkaataa warri waraanaas itti araarri bu'uu danda'u irrattis karoora baafatanii san eenyu dide jara kana jechuudha. So uummataa miti kan bilisoome. Uummanni hin bilisoome. Isaantu bilisoome. Dura alaqaa qabu turan. Alaqaan isaanii TPLF ergamaa turan. Qabsoo uummataatiin TPLF'n irraa ka'e. Namni gabrummaa jala ture tokko hoggaa alaqaa isaa isa gabroomse irraa ariite maal ta'a? Gaafa hin gabroomin dura bakka turetti deebi'a. Gariin isaanii dargiidha. Darguu ta'anii jechuudha. Bara yeroo tokko ajjechaa fi buqqaatii fi rakkoo Oromoo irra gahaa jiru kan amma argaa jirru kana yoo argitu TPLF'tu isaan qabaa ture malee jarri kun hin danda'amanii waan badii akkanaatitti si jechisiisaa bara. So bilisummaan dhufte sun tan isaan akka fedhan Oromoo godhan saba kanaas akka fedhan godhanii ittiin Oromoos jibbamaa taasisan. Sani wanni mul'attu. Mee itti darii atillee. Karrayyuu gachila karrayyuu fi dagaagaa. Karrayyuu seenaa. Dagaagaa seeni. Dagaagaa lixi. Dagaagaa anaa dhufu. Jirra. Jirra nagaa oolman akkamii? Oolmaanii dansuma. Waanuma kanarraa waanuma yeroo kanarraa dubbataa jirra waanii. Qabsoo Oromooti maaltu dhufe maal arganni? Deebiin deebi'ee maali waan jedhu? Ay bareeda kaastan isin dhaggeeffachaan ture beesseen malee isin baay'ee bareeda kaastan keessattuu waan afaan Amaariffaa uummata irratti fe'uudhaa tura jiraan kanarratti shira dabuu keessatti dalagame kanarratti bareeda kaastanii. Mee amma waan afaan Oromoo gurbaan tokko eenyuun gurbaan PPJ garuu tokko isarratti wanneen deebise tokko situ isaaniif beekaayii waan jedhu tokko ibsee ture. Warra Walaayittaa kafaa. No, situ anatu isaaniif beekaa osoo hin taane gaaffii isaanii ka miidiyaa irratti oolte ka miseessotumti PP mirkaneessan jechuudha. Sanin beekaani gaaffii sana. Walaayittaan killilii taanaa kan jedhan akka Walaayittaatti urmoofne jedhanii gaafatan. Tun isaaniif beekoo osoo hin taane sagalee isaanii ta'uudha wanni biraan jirtu. Waan isaanii irratti gochaa jirtu kana dubbadhu waan ati borunatti hin deemtuun argaa jechuu beeka. Titu isaa beekaa isaanii beekaa jechuun irra ture beektaa sila wanni laayivitti cufame malee. Barkara biraati waliin nutu isaaniif beeka warra mangistii aangoo qabatee jirutu isaaniif beeka malee si warri lafaa hin beektanii fi nutu isiniifis isaaniifis beekaadha. Akkinni jechaa jiru. Waan addaadha kun bulitte beektaa gaddiisanii qabaninti gaddiisanii litti qabanin cittiisan. Ani waan gaafachuu fedhe ibsaa. Ayyee waan beekan gaafadha. Haa ta'u isuma kana wal qabsiisee jechuudha. Amma warri uummanni gara kibbaa kan dursa sablammoota kibbaa jedhaman kuniin amma uummata lakkoofsanis bal'ina ji'oogiraafiitiinis uummata xixiqqaadha. Naannoo gochuu akkanatti olaallu waanuma ulfaatu fakkaata. Kanaaf walitti qabanii bulchanii yookaan immoo akka waliigalaniifis afaan Amaariffaa itti fe'amee yookiin akka afaan Amaariffaa dubbatanii taasifame jechuu dandeenya. Amma Oromoon uummata ji'oogiraafiidhaanis baay'inaanis baay'ee guddaadha waan ta'eef gara Oromiyaatti Amaariffaa akkamitti fidanii nurratti fe'uu danda'u sodaa inumaa kun Oromootti. Ilaala amma dabuubii akkamitti gaafate dabuubiin saboota 11 qofa gaafate Sidaamaa osoo hin dabalate Sidaamaa wajjin 12. Yoo gaaffii isaanii kana fudhatte maal ta'a jechuudha akkuma jiruttu naannoo 12tu dabalama 12 irratti
saddeet yookaan sagal ta'a sidaamaan waan dabalameef 8 fi 9 meeqa? No sagalii fi 12 21 kililii yookaan reejinii 21 ta'a jechuudha. Kuni bal'ina lafa Itoophiyaa yoo ilaaltee fi uummata baay'ina isaa gara miliyoona 134tti tilmaamamaa jira. San yoo ilaalte waan baay'atu miti. Hin baay'atu warra Naayijeeriyaa fa'aa laali, ka Ameerikaa laali, kaan hundumaa laali. Baay'ina lakkoofsa uummataatii fi bal'ina lafaatii fi risoorsii irratti hundaa'a. Duruma dursoo immoo waan federaalizimii jedhamu kanatti yogguu seentu federaalizimiin diisadvaanteejii inni qabu tokko jira. Baasii sitti dabala. Maallaqa jechuudha. Baasii sitti dabala. Maaliif caasaa sadarkaa hedduutti uumta waan ta'eef jechuudha. Akka yuunitarii sanii miti jechuudha. Yuunitarii yoo ta'e kanuma warruma gubbaa sadarkaa olii jiran qofatu waan mootummaadhaan kennamuuf fi faayidaa adda addaa maal kana argata jechuudha. Amma garuu pirezidantoota naannoo 21 qabaattaa baasii sitti guddata jechuudha. Uummata Walaayittaa yoo barbaadde baasii san hin fudhatta jechuudha. Ofitti fudhatteeti homaa rakkoo hin qabu jetta. Uummata kafaa yoo barbaadde tokkummaa Itoophiyaa keessatti isaan barbaade yoo jette uummata Oromoo yoo barbaadde uummata hunda yoo barbaadde hin fudhatta jechuudha. Disadvaanteejii federaalizimii qabu sana walumaan fudhatta jechuudha. Kanaafi suni rakkoo miti. Ammaas xixiqqeenya yoo kan ta'u ta'e historikaalii ammoo warra duraanuu mootummaa qabutu ture. Amma kafaan akka saba tokkootti mootummaa qabaachaa ture. Wanni ta'eetii miti. Akka gosa tokkoo yookaan akka Oromoo keessaa amma warri mootiidhaan bulan tokko ni jiru akkasitti miti. Akka saba tokkootti akka saba kafaatti mootummaa qabaachaa ture. Even kan impaayera Itoophiyaatti dabalameeyyuu yeruma lolli Adwaa gaggeeffamu san malee lola Adwaa duraa miti. Ka Walaayittaas akkasi. Ammoo lakkoofsa isaanii sana wanni godhachuun hin danda'amu. Silaa 12 san fudhatanii achi booda waan ta'uu malu irratti seera yookaan heera san jijjiirrachuu yookaan fooyyessuudhaan alatti diduun hin danda'amu. Seerarra dhaabbatee si gaafata akkamitti didda. Wanni didduufis hin jiru. Aadaa kiyya afaan kiyyaan guddifadha jedhee hogguu gaafate maaliif diduun barbaachisummaan isaa? Walqixxummaa wanni jedhamus jira barasitti. Fakkeenyaaf naannoo Hararii jedhamu ka Oromoon bal'atee irra qubatu kan akkanumatti fuudhanii hoggaa kennaniif uummata xiqqoo tokko maayinoorisii tokko jechuudha. Ka Walaayittaatii fi kaan immoo hoggaa didan akkamitti waan deemsisuu miti jechuudha. So kan Oromiyaa wajjin akkamitti wal qabata? Kallattiidhaan godhan jara san. South West region, Southern Ethiopia region, Central Ethiopia region jedhan. Hoggaa dabuu birratti wanni kun godhamaa jiru yoo callifte federaalizimii akka itti gaafatametti deebisuu dhiisanii akka biraatti hoggaa isaan jallisaa jiran yoo dubbachuu dhiiste borusitti dhufu jechuudha. Warri dabuubii bar kilaasteraan akkasitti kallattiidhaan qoqqoodamanii federaalizimii haaraa hojiirra oolchaa jira. Ati sababni ati didduuf maali jedhame yoo gaafatame deebisaan qabdu jechuudha. Gaafa kaan callifte jechuudha. Maal jedhama akka mammaaksatti namni biradhaan hin dhageenye dirradhaanis hin dhaga'uu san akka hin taane jechuudha. Hoggaa wanni ati hin feene tokko nama biraati irratti hojiirra ooluu eegalu san diduu qabda jechuudha. Yookaan gara kee hoggaa dhufe ati eenyu caaltaa siin jedhaa bara. Ni jedhu amma eegalanii kilaasterii maal rakkoo qaba jechaa jiranii bara Oromiyaan kilaasteraan qoodamtee bakka 4-5tti yoo akkasitti kan bulfamtu taate maal rakkoo qabaa jechuu eegalamii bara. Kanaaf akkasiin jedha mee yoo gaafiin ifan taanes yoo jiraate abbaa seenaas waan itti dabaltu. Akkasuma wanti agartee ollaa keetti ta'u yoo jettee waan ta'e hin jedhin gara kee dhufuunsaa dhufuu dhiisuusaa maalitti beekta? Gara kee dhufuunsaa hin oolu waan ta'eef hin oolus. Kanaaf akkuma inni ibsaan jedhee gaafa wanni ittiin feene nama biraatti ta'u sagalee ta'uu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf amma lola naannoo Tigraay ta'ee deemsifame diyaaspooraan Oromoo biyya alaa jiran miila gad dhaabbatanii guyyaarraa guyyaatti oppoos gochaa turan. Maaliif? Lolli sun lola sirrii waan hin turreef dhumaatii uummataaf sababa waan ta'uuf. Amma
Laali egaa Oromiyaa keessatti wanta ta'aa jiru. Wanni sun gara Oromiyaan akka isheen dhuftu beekamaadha jechuudha yeroo sanayyuu. Namichi fakkeenyaaf amma waan namichi sila jedhe egaa jijjiiramee kun dhufeeti Oromoon xiqqoo kan mul'achuu jalqabe Finfinnee keessa kan inni jedhe Oromoo waan dur qabu iyyuu amma dhabuu jalqabeedha kan immoo kan jennu. Maaliif? Amma saba bira yoo dhatte fakkeenyaaf naannoo Amaaraa hojiidhaaf nan deema, naannoo Somaalees nan deddeema, naannoo Affaaris ni deemaan ture. Akka isaan Oromootti gaareffatan sabii har'a miidhamaa jiru jechuudha. Oromoon akkasiin godhee dhaqee itti mee namichi kun tonkolii seexanni iyyuu itti qannaawa namicha kana yeroo taa'ee ilaalu seexanni iyyuu akka amma isaan danda'u waan shira yaadu irratti. Kanaaf waan Oromoon durii akka irraa itti roorrifamee hin beeku saba biraatiin dafaramee hin beeku umurii keessatti uummati biraa koo uummata Oromoo hin sodaata fagoo akka firaatti ilaala ittiin bu'amu uummati Oromoo. Har'a garuu kan akka uummata Oromoo salphatee jiru hin jiru. Maaliif mootummaan gubbaa jirus harkarra hin qabu. Yoo Oromoon waa ta'e maaliif akkas gootan jedhee hin gaafatu inumaa gargaaree godha. Kanaaf bakka wanni nama isaan amilchu waan argataniif akka barbaadan godhaa jiru. Fakkeenyaaf dhuguma warri kun Oromoo mootummaa nama jiru Oromoo hin miidhu ta'eeti Somaaleen deeggadda wanni sana labsiiti mikir beeti isheetti hin labsitu baay'inoomis. Hoolaanii saabbaan ija jaamse saabbaan gaanfa cabse sangaabbaan gaanfa cabse wallahi jetti jaamsaa jedha Oromoo. Sii galee. Kanaaf har'a wanti Oromoon itti jiru salphina guddaa keessa jiraadha walumaa gala. Giruuppiidha kan fayyadame laa namni hin fayyadamne hin jiru miti. Namni fayyadame giruuppiidha. Giruuppiin sun immoo giruuppii duraan bulchiinsa duraanii jalatti kan turan yeroo mallas duuyyuu kan boo'ichaaf isaan dadhaban kan Oromiyaa keessa deemee dunkaana dhaabee boosisaa ture deebi'anii har'a waan badiinaan yeroo sana waggaa 27 guutuu ta'e paartii tokkorra kaa'anii ofii isaaniitiif firiidha waan tokko hin goone uummati Oromoo waan tokko hin beeku isa akka isaaniitti jechuudha. Waan dagatamutti fakkaata. Garuu hin dagatu nuti seenaanis isaan hin dagatu waan ta'e waan tokko isaan hojjetan waan tokkoon hojjetan wanta ta'e wanti uummata Oromoo jalaa dhokatu jiru faayil ta'a. Gara boriitti immoo dhugaan ba'uun isaa nafuu uummati qabsoo isaa galmaan ga'uun isaa nafuu gaafa sana hin dubbanna. Akka namichi silaa gaafa jijjiiramaa nuti alaa siin galche caccabaan kun. Wanni akka itti ibsamuu qabu akkasii miti. Nuti alaa ol siin galchee osoo hin taane qabsaa'ota Oromoo pirootestiitu isaanuu ol baase aangootti. Kan alaa ol nama galchee yoo jiraate qeerroodha jechuudha malee isaanii miti. Istiil akkasitti yaadu beeki Abiyyiis akkas jedhama. Alaa galchinidha. Kana kan namaas. Isaan kirediitii kamuu nama fudhatan. Isa dhiisii Abbayyaan Daffaree Mariyyuu jedhameeti maali nama wanni jedhe kuni waan sila jechuun kirediitii fuuldura irratti hiriiru kamuu kan namni godhe kamiyyuu micciiranii fudhatan isaan qaaniin qabanii kanaaf wantoota baay'ee argaa turre. Mee wanni duraa sanitti haa deebinu amma waa'ee kilaasteraan Oromiyaa qoqqooduu kana yoo Oromiyaa baaf kibbatti kaaba kibbatti kan qodanii bulchan ta'e gara afaanitiin afaan Oromoo kana keessanii Amaariffa irratti fe'uudhaaf akka hiree saboota biroo keessatti argatan Amaariffi Oromiyaa keessatti hiree argachuu hin danda'a. Hin danda'a ammumayyuu argachaa jira. Hin danda'a fakkeenyaaf akkam godhama Misraaq Itoophiyaa Kilil jedhama amma akkatti qabatamee jiru jechuudha. Misraaq Itoophiyaa Kilil yoo jedhame Afaaris Ogadenis hin hammata Hararis hin hammata malee Oromiyaa qofa miti jechuudha. So hoggaa akkas ta'u afaan Amaaraati kan afaan hojii ta'uu danda'u. Maybe fakkeessaadhaaf afaan Oromoo akka afaan hojii lammaffaatitti qabachuu danda'an. Suni homaa waan afaan Oromoo irratti wanni qabu hin qabu akka guddinaatitti wanna ilaalamu yookaan immoo recognize godhamee jira wanna jechiisu hin qabaatu jechuudha. Amma laal fakkeenyaaf akkaataan itti uummata tokko yookaan immoo biyya tokko qoqqooddu
tarsimoo hedduudha malee waan tokkoo miti yookaan immoo ifatti siin himamu. Oromiyaa qoqqoodni kilaasteraan bulchina kan jedhu kun dhawaataan deemeeti ifooma malee jalqabumarraa ifa hin ta'u hin ifoomsamu. Kilaastera jechuun kun garuu keessa jedhamaa jira. Oromiyaa qoqqoodnaa kan jedhu san afaanii baafatanii addatti hin dubbatan. Wanni itti deeman garuu garuma sani. So kilaasteraan hoggaa ta'e gara lixaatis saboota biraatiin walitti makta. Gara bahaatis saboota biraatiin walitti makta. Yoo akkas gootu afaan Amaaraa afaan hojii ta'a. Kan walooti jedhamee akkasitti ibsama. Kana qofaa miti. Tooftaan ittiin deemsisan ta siyaasaa tana qofaa miti. Istiraakcheraalii jijjiiruudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa misoomaatiin wanni shaggar bahaa keessatti raawwatamu waan Oromiyaa bakka lamatti qoodudha. Akkamitti Oromiyaa bakka lamatti qooda? Magaalaa fakkeenyaaf Finfinneen amma akkamitti ilaalamte Oromoo biratti? Finfinnee fakkeenyaaf afaan Oromootiin qofa haa hojjettu, afaan ishii afaan hojii, afaan Oromoo qofa ta'uu danda'a jechuun hin danda'amu. Haalaan jirtu kana. Hin danda'amu. Populationii jijjiirameeti jira. Afaan Oromootti dabalanii hojjechuu qabanidha kan gaafatamaa jiru. Malee uummata biraa eega irra qubsiisanii booda gara sagalee kennuutis yoo kan deeman taate Oromiyaa piraaktikaalii qabatamaadhaan jechuudha. Kan bahaa fi lixatti qoodu ta'a. Magaalaan akka Finfinnee kun gaafa Itoophiyaan Eerlaayiniidhaan ijaaramu. Itoophiyaan Eerlaayiniin kan federaalaati. Afaan Amaaraatiin hojjeta. Afaan Ingilishis dabalatee ni hojjeta. Kanaan achi dhaabbanni suni magaalaa buufata xiyyaaraa hoggaa ijaaru. Magaalaa buufata xiyyaaraa Oromiyaa jalatti bultu miti kan inni ijaaru. Dhibbaa dhibbatti. Maal jechuudha kun? Naannoo biraa naannoo Oromiyaa keessatti ijaaraa jechuudha. Naannoo akka Finfinnee kana dinagdeedhaan dhiibbaa guddaa geessisuu dandeessu, nama buqqisuu dandeessu, itti fuftee bakka amma kennameef hektaara 1000 kiiloomeetirii 40tti dhiyaatamoo 35 hanga 40 ta'u sana qofa osoo hin taane dhiibbaan dinagdeen isiin harkistu sun magaalaan hoggaa guddatti dinagdee guddaa qabaatti. Babal'ina magaalattii sanaaf karaa banaa deema nama buqqisuutu itti fufa jechuudha. Bakka amma qabatame kana caalaa bal'isanii. Sun jechuun maal jechuudha? Xiyyaan kiiloomeetira meeqa achirra? Minjaar shakkooraan kiiloomeetira meeqa? Walumaa galattuu fiixee Oromiyaa takkarraa gama Guraageetiin jirturraa hanga fiixee Oromiyaa gama biraa gama Minjaariin jirtutti kiiloomeetira 75. Raadiyeesii magaalaa Finfinnee meeqa? Naannuma kana. So magaalaa guddaa hoggaa achitti ijaartu Oromoo irraa diipopuleet gootee irraa qulqulleessiteeti qaama biraa yookaan immoo dinagdee qabu ka afaan biraa dubbatu ka aadaa biraa qabu fiddee qubsiista jechuudha. Piraaktikaalii maal jechuudha kun? Oromiyaa bahaa fi lixatti muruu jechuudha gabaabumatti. Kanaaf maqaa misoomaatiinis ta'e caaseffama haaraatiinis ta'e gaafii uummanni gaafatu micciiranii deebisuudhaanis ta'e tooftaa adda addaatiin wanni godhamaa jiru. Injifannoowwan qabsoo sabaa fi sablammoonni godhan keessattuu Oromoon godhe kabara 1991 argame afaan Oromoo eenyummaa Oromummaa Oromiyaa jedhu san waan duubatti deebisuudha jechuudha. Maqumti kilaasteraa kun ka'uun qabu. Kana gaafate Oromoon fakkeenyaaf warri PP warri OPDO gaafa aangootti dhufan san wanni gaafate Oromoon maali? Gaafiin gaafatamne maaliif deebisan? Eenyummaan isaanii san kenneef eenyutti isaan file? Nama kaani akka siyaasaa keessa hin seenne dirreetti dhorkanii kaan siyaasaa keessaa ari'anii hidhanii qophaa dorgomaniiti waan fedhan akka barbaadanitti namaaf murteessu jechuudha. Kun gaarii miti. Gaarii miti hoggaan jedhu isaanumaafuu jechuudha. Siyaasaan akkanaatis hin jirtu. Fedhii uummataa keessatti uummataan keessaa ba'e jettu tokko bakkaan osoo hin ga'in yookaan waan saniin wal qabatu takkallee osoo hin agarsiisin uummata saniin afaan bu'aa yookaan deeggaraa yookaan biyya kaan taranyaa baalagizee jechisiisuudhaan wanni godhamu suni gaarii miti. Self distraactiveidha. Mee asuma wal qabatee abbaa seenaatis akka irratti dabalee haasa'uuf fedha. Jarri kun
eenyu gammachiisuu fi kan akkana godhuu fedhanii Oromiyaa addaan qoqqoodanii fakkeenyaaf akka ati amma jette gama baasitti Oromiyaa yoo qoodan achi Affaarii fi Affaar hamma tokko Somaalee hamma tokkoo fi Harariin isas keessatti lakkaa'amtee saboota adda addaati. Kanaafuu Amaariffaa wajjinaa fayyadama walii haa galan yoo kan jedhan ta'e asii Oromiyaas gara olii immoo Gambeellaa fi Gumuz irraa itti qunxuranii saboota adda addaa waan ta'aniif Amaariffaa walii haa galan waan jedhu yookaan akkasitti kan ta'e ofii isaaniitiif maal fayyadaman bu'aa isaanii maalidha kaalkuleeshinii isaa jidduudha herreeggatan yoo akkanatti teesse Oromiyaan maal isaan miti. Yaani ko sini galee pede nagamu ibsa ambana raftani ni dhaga'ama miyuutiin godhadhee gaara abbaa seenaa dubbachuu eegalee deebisuu eegalee innaan. Innis miyuutii jira bara. Dubbachaa jira. Sitti dhaga'amaan jiru. Inni miyuutii jira. Miyuutii irraa dubbate. Okay. Reefu irraa kaase. Dubbachaa ture beektaa. Sorry wanni faayidaan isaan irraa waan kanarraa argatan fakkeenyaaf Oromiyaa adda adda jiranii kilaasteriidhaan yeroo godhanii afaan biraadha kan dubbattu afaan jechuun immoo kominikeeshinii qofa miti yookaan waliigaluu qofa miti afaan tokko waan hedduudha kan inni of keessaa qabu siyaasa dinagdee of keessaa qaba qoor-qalbii of keessaa qaba waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoon gama baatiin Somaalee fi Affaar jala wajjin bulu unifying language in zona Amaariffa waan ta'eef akka saayikoo Amaariffaa sana fudhatu jechuudha. Deebisee kan duraan akka Oromootti yaadaa ture namni akka naannoo sanaatti yaaduu jalqabaa jechuudha. Kanaafuu yoo akkasii faayidaan eenyudhaa fi mootummaan Oromoo gargar bittinneessee Oromoon lamuu deebi'ee walitti deebi'ee gaaffii gaafachuu hin danda'u akka Oromootti jechuudha. Yoo gaaffii gaafate akka kilaastera bahaatti gaafata, akka kilaastera dhihaatti gaafata, akka kilaastera kibbaatti gaafata. Kun Oromoodhaaf balaa guddaadha jechuudha. Akka Oromootti waliin dhaabbachuun ni hafa jechuudha. Akka Oromootti waliin dhaabbattu jechuun immoo namicha kanaaf tiriitiin taatu jechuudha yookaan sodaan taatu yaaddoon taatu namicha marra jiru kana akka barbaade godhee bulchuu danda'a jechuudha biyyattii. Maaliif siyaasii aangoon isaanii fakkeenyaaf kan Shimallis ta'e kan Abiy aangoon isaanii Oromiyaa dhaqaa Oromiyaan gara adda addaa jirti yoo ta'e aangoon isaanii asiin burqu jechuudha. Sigalee asiin burqu jechuun akka barbaadanitti buluu umuriin isaaniis hin dheerataa jechuudha karaa kan biraa. Yoo akka ammaatti itti fufte immoo qabsoon ittuma deemaa jira waan ta'eef akka qabsoo qeerroo sana gartee akka bara EPRDF sana qabsoonni luucca'ee gam tokkotti luucca'ee yoo namni hoogganni torban dhufu karaa cufaa jedhu akkuma ijoolleen karaa cufaa turte lagannaa gabaa jira jedhu akkuma waliigalee Oromoon godhaa ture sana tokkummaa Oromootu dhufuun isaaniif akka yeroo darbee sana akkasitti walitti deebi'uun isaa waan hin hafne inni walitti deebi'uun immoo isaan kana dhiisiti isaan warra mulluu kana dhiisiti. Wayyaanee kan akkas EPRDF kan akkas mootummaan biraayyuu sodaatu akka mootummaattu sodaatamaa ture karaa siyaasas karaa intelijensiis karaa waan hundumaa karaa militarii kapaasitiis baay'ee sodaatamaa kan ture kafoon qolchee kanan dhiisu jechuudha yoo akkasitti Oromoon tokko ta'ee rasaasa dhukaasuun barbaachisu Oromoodhaaf Oromoon tokko taanaan karaa qofa yoo cufee gaadha jechuudha waliigalee inni akka hin dhufneef chaalenjiin akkanaa akka ittiin dhufneef gara Oromoo gargar baasuu irratti hojii sheexanaa hojjechuun waan inni ittiin beekamu jechuudha. Baay'ee erkaab naaman kaab kan jedhamu kitaaba isaa dubbiseeraan kitaabi kun kan Abiyyi jedhanii uummata tokko haadha manaa isaa gudeedii intala isaa gudeedii jalaa ijjeesii ijoollee isaa horii isaa jalaa qaladhu qe'ee isaa gubeedha. Achi booda sodaatee inni hafe kaan si jalatti bulaa'edha. Inward bakka akkasidha waan isin ajaa'ibu. Yoo namicha kana ilaalte akkasuma godhaa jira. Qe'ee namaa gubuu mana uummata Oromoo gubuun baruma kana agarre baruma kana agarre malee duraan kan ijoolleen intini taa turte keessattuu kan fakkeenyaaf abbaan torbee kan inni rukutaa ture warra qabsoo Oromoo dura dhaabbachaa turedha. Oromoodhuma
warra qabsoo uummata Oromoo dura dhaabbachaa ture rukute malee fakkeenyaaf Tigiree Oromiyaa keessa jiraattu Amaara Oromiyaa keessa jiraattu rukutu maaliif galiin siyaasaa yookaan akeekii qabsoo isaanii isa waan hin taaneef amma uummata Oromoo jumlaan buqqisuun mana uummata Oromoo jumlaan gubuu midhaan inni qotate saba biraatu warra riphee lolaa keessa qubatee rakkisedhee midhaan ola deemaa baay'isee midhaan hin muru Oromoon safuu qaba midhaan ola deemu. Akkuma dhala isaatti ilaalama jechuun safuun Oromoon safuu qaba waan hundaa irratti iyyuu aadaa bal'aa waan qabuuf midhaan ola deemaa kan cirame barana agarre against safuu mooraalii Oromooti kun. Kan abbaa fedhee ooruu abbaa fedhee ooruu keessa akka itti deemtu jira akka itti horii keessa illee yeroo deemsistu illee akka itti deemtu qabda horiidhaaf midhaaniif safuu qaba Oromoon jechuudha. Midhaanni unkaan nama mitiiti. Dooniyyaa iyyuun dhaabaatti warri naannoo sadii dooniyyaa lafa duwwaa ciisu yoo midhaan itti naqxee dhaabbata jechuudha. Kanaaf safuu against safuu Oromoo yeroo rukutiin taanu fakkeenyaaf nama morma muranii baatanii deemu baranuma agarre takkaan agarre nuti. Nama jeesanii harreetti fe'anii deemu baranuma agarre kun safuu Oromootiin ala jechuudha. Waan durii Oromoon jechuun yaaluun hin danda'ama jedhee waan hin beekne amma taa'aa jira jechuudha. Akkas jechuun nama uummata ittiin sodaachisuuf akkanas hin godha yoo sinirraa deebii duddanii jedhanii ittiin sodaachisuudhaaf godhee kun immoo inumaa qabsoo Oromootti caalchisa malee dudduubatti hin deebisu. Walumaa gala wanni isaan kilaasteriin godhanii fi afaan keessa waan hedduu jira waan ittiin yookaan hojii mootummaadhaaf oolu qofa miti. Ijoolleen isaan barate ola deemaan isaan barata uummati isaan walii galaa achi keessa qoor-qalbii Amaariffaa keessa jira jechuudha. Achi keessa siyaasa Amaariffaa keessa jiru achi keessa poolitikaa Amaarinyaa keessa jira jechuudha. Kanaafuu ati kan kee replace godhaa deemaa jira competing interest kan kee wajjin compete waan godhu ofitti dhufaara waan ta'eef achi booda generatiinii ta'e booda uummati sun deebii akka Afaaris akka Afaaritti yaadu Somaalis akka Somaalitti yaadu jechuudha. Oromoonis akka Oromootti kana fakkaata. Yoo ni akka ammaatti jiru kanatti bulchuu yaada tokko itti dabala yoo ta'orte. Gaafii tokkotti si dabalatee itti fuftaa ibsa. Maalirraa argatu maalirraa fayyadamu akkas gochuudhaan kan jette saniin sirriitti. Kanumarratti amma sabni tokko amma yoo of yaamu irra caalaa wanti tokko wanti guddaan isaan tokko godhu tokko afaani. Affaar yoo jettu affaar waan itti walii galu kan ofii qaba achi keessa beekumsa isaatii jira akkaataa sammuu dhaloota ofii ittiin ijaaree jira Somaaleenis akkasii Oromoonis sabni birootis akkasuma caalaa waan guddaan baatu afaan jechuudha. Uummanni immoo yoo afaan ofii dhiisee afaan biraa haasa'e carraaniin hamminni itti afaan ofii itti dhimma ba'u sun jalaa gadi bu'aa deema. Kana jechuun karaa wayitiin identity crisis keessa galaa deemaa jechuudha. Kana keessa galuun immoo nama aangorra barcumarra buluu fedhu tokkoof nama immoo sabaan gurmaa'anii tokkummaa aadaa eenyummaa ofiitiin ijaaramu sabboonummaa qabaachuun immoo aangoo kiyyaaf sodaadha jedhee yaadu tokkoof bu'aa hammamii qaba saba isaa irratti immoo dhiibbaa akkamii qaba waan jedhu achumaan yaada kee wajjin wal qabsiisiti kaasee akkuma galteessi Ayee galatoomii dagaaga maal fayyadamu maaliif akkas godhu waan jedhu suni ani hammani isaan hubadhetti sabboonummaa Oromootirraa yaaddoo qabu tokkummaa Oromootirraa yaaddoo qabu jedheen amanaan jarri amma aangorra jiran kun jechuudha. Duras warri amma aangorra jiran kuni muummicha ministeera amma jiru dabalatee warra waa'ee Oromootiif yookaan immoo dhimma Oromootiif manaa ba'ee miti. Tokko isa. Lammaffaa irratti ilaalchi muummichi ministeeraa qabu sabboonummaa Oromoo fi Oromummaa irratti Oromiyaa jedhu irratti yaaddoodha malee gammachuu miti. Kanaaf hogguta akka itti fayyadamee itti dhimma ba'ee aangoo irra ittiin bahee jira. Kana booda waan tokkummaa Oromoo jabeessu tokko waan Oromiyaan akka amma jirtu kanarratti mirgi wanni seeraan kennameef kabajamee wanni irraa ciccites deebi'ee
akka amma jirtu kanatti akka itti fuftu itti taasisuuf hin jiru. Ittiin aangootti ol ba'ee jira. Tokkummaa sanitti dhimma ba'ee aangootti ba'ee jira. Tokkummaan kana booda jiru tokkummaan Oromiyaan takka ta'uun kana booda jiru kuni aangoorraa kan nama buusu malee kan aangoorratti nama tiksuu danda'uu miti. Sababni isaa dantaa Oromoo tarkaanfachiisuuf hin jiran jirri. Kanaafuu yaaddoo akka ta'etti ilaalu malee akka aangoo isaatiif sappoortii ta'etti ilaaluu hin danda'an tokkummaa Oromoo. Waan Oromoon gamanaa walitti wacaa jiru kana mee ilaalaa sirriitti yoom eega yoomiiti wanni kun dhufe? Maaltu hojjetamaa jira? Muummichummaan maal jedhe, maal dubbachaa ture, maal gochaa ture? Akka Oromoon tokkummaa hin qabaanne sabboonummaan Oromoo akka yaaddootti akka ilaalamu wanni inni godhe maali? Sabboonummaan Oromoo yuunitii keessa jedhe. Achi yooni ani dhalataa Jimmaati yoo Wallagga deemee Wallaggatti du'e Wallaggaa fi Jimmi akkas wal gora afaan Baalee afaan Gujii jedha. Wanni kun maalii fi baay'ee dizaayin itti yaadameetu waan godhamu waan keessa isaanii jiru. So warri OPDO kan duraan kaayyoo takka hin qabne akkanumatti akka tasaa aangoo irratti argaman oguutti peelle ofirraa kuftu aangoo irratti argamuun ajandaa waloon isaanii aangoo irratti argamudha yeroo sana. Ajandaa kana itti fufsiisuudha wanni isaan barbaadan jechuudha. Bakka jiran san itti fufsiisuudha. Amma immoo yoo ilaalte yakka baay'eetu raawwatamaa jira. Waan baay'eetu badiira hedduutu raawwatamaa jira. So achirraa bu'uun tarii itti gaafatamummaa fana maratti hordofsiisti ka jedhu sunis jira jechuudha. Kanaaf bakkuma jiran san itti fufuudhaaf waan yaaddoo ta'u waan aangoo irraa gadi nama buusuu danda'u san ofirraa eeggachaa jiranidha. Keessattuu kan Oromoo kun adda dhala. Sabi biraa ka kophaatti ofuma isaati salphumatti mootummaa kana buusuu danda'u hin jiru. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun handhuurri aangoo isii Oromiyaa keessa, Finfinnee keessa. Oromoon saba guddaadha. Dinagdeedhaanis gumaacha guddaa kenna. Kanaafi dantaa saba kanaa kabachiisuudhaaf akka hin jiraatin yoo of beeke qaamni tokko Oromoo akka yaaddootti ilaala, Oromiyaa akka yaaddootti ilaala. Kanaaf adda babaasuudhaaf adda qiqircuudhaaf hojjeta malee tokkummaa san jabeessuu irratti hin hojjetu. Tokkummaa san already bakka barbaachisutti itti dhimma ba'ee aangoo irratti hin ta'ee jira. Kana booda jirtu kan nama buustudha. Kana buustu maaliif taati? Waan dantaa Oromoo hin tarkaanfachiisneef jirri. Tarkaanfachiisuuf hin jiran. Imaammata barnootaa ilaali. Imaammata ka hawaasummaa, kan magaalaa, urbanization waan hunda ilaali. Uummanni biyyattii dinagdeen isaa harka 85 qonna irratti hundaa'a. Baadiyyaadha jechuudha. Wanni isaan hojjetan maali? Imaammanni hundi magaalaa bareechuun miidhagsuun maal kun jireenya biyyattii, dinagdee biyyattii waan jijjiiruudha. Gama maayinooritii ta'e irratti xiyyeeffatan. Gama afaan Amaaraatti dhiyaatutti xiyyeeffatan. Magaalota irratti xiyyeeffatan. Fakkeenyaaf amma barattoota dabree kana eessa irraa dabree namni barattoota dabarsuudhaan Finfinneen tokkoffaa jedhan Harar lammaffaa jedhan. Oromiyaan beeki harki guddaan isaa baadiyyaadha. Oromiyaan hanga magaalaa takka hanga Finfinnee yookaan hanga magaalaa xiqqoo takka hanga Hararii nama dabarsu hogguu dadhabu. Ka Hararii sun bartantaadhaani. Ka Finfinnee immoo lakkoofsumaanuu Oromiyaan Finfinneedhaa gadi jechuudha lakkoofsi. Nama dabree kun maal agarsiisa? Bakki itti xiyyeeffachaa jiran eessa? Bakki itti xiyyeeffachamuu malee immoo eessa? Silaa baadiyyaatu xiyyeeffannoo argachuu qaba. Qonnatu xiyyeeffannoo argachuu qaba. Jiddugaleessummaan mootummaan tokko akka mootummaatitti kan yaaduu qabu uummata wayyaba ka majooritii ta'e saniif ture jechuudha. Isaan gama magaalaa irratti xiyyeeffatan, gama afaan Amaaraatti dhiyaatutti xiyyeeffatan. Wanna urbanizationiidhaan wal qabatu. Urbanizationii jechuun magaalota jiranis ta'e haaraa ijaaruu jechuun immoo saboota displace godhanii afaan biraa gadi dhaabuu jechuudha. Isaan kan barbaadan sani magaalota babal'isuu, ijaaruu, Itoophiyaa duraanii sana akka itti deebisuun danda'amuuf waan isaan gargaara hunda hojiirra oolchuu jechuudha. Akkasanatti fakkaata yoon hin dogoggore na of kalcha. Akkam jetta dagaaga? Lakki waanuma dogoggorteen qabdu gaa anis kanuma afaan gaafii kana kaase
saba tokko saba kan jechuun wantoonni walitti hidhan baay'een jiru. Achi keessaa tokko afaanii eenyummaa aadaa wantoota inni wajjin godhatu. Fakkeenya kan akka Oromootitti akka sirna gadaa, ayyaana irreechaa, wantoota gurguddaa uummata kana walitti fidan, eenyummaa isaa calaqqisiisan, humna isaa ija addunyaattis ija waliisaattis agarsiisan kanneen hunduu uummata kana wanni isaa godhaa jechuudha. Sabboonummaa isaa baay'ee cimsaa. Uummanni kun jalaa tuqame akka hundi isaatu tuqameetitti ilaalama. Gaafa gartee akka kanniisa gaagurri jalaa dhaame san gargar bibittinnaa jechuudha. Egaa amma maalinni wantoonni kun akka walitti finneef dhawaata addaan bittinnee jechuudhaa fi dura maal godhanii saayikooloojii isaa akka addaa fagaatu afaan Oromaatii irratti hidhu. Namichi kun gaafa haasa'u afaan Oromaatiin waa kadhata, afaan Oromaatiin mammaakaa, afaan Oromaatiin jiruu isaatu gaggeeffata. Gaafa san wantoonni akka irreechaa gadaa maalii jennu kunis lallaafaa deeman gaafa san. Uummata mataa dhabeetaa jechuudha. Yaametu wal jalaa dhoowwaatu gaafa san. Pilaas immoo akka Oromiyaa amma qabatama lafa jiruutiin akka asii duratti kaastisan Oromiyaa dugda ishii walakkaa irratti bakka mudhiin Oromiyaa baay'ee qal'attu san irratti arbaanaayizeeshiniin akka malee babal'achaa jira. Piroojeektiiwwan gurguddaan akka dirree xiyyaaraa sun akka malee bal'achaa yoo deemu uummanni gidduu san keessa jiru buqqa'eetu gidduu san keessaa badaa. Deemee keellallee ijaaranii namni karaa kana darbu warri ba'aa gara ba'aatti warri dhiyaa gara sumatti afaallee jechuun dhufuu danda'a jechuudha. Kana jechuun maalidhaa? Mala ittiin Oromoo addaan itti fageechan fiizikaalii qofa miti saayikooloojikaalii illee naatoo walii akka dhabu karaa ittiin godhamuuf mala isaan lafa kaayatan ta'uu danda'a. Sodaa jedhu raayyanis kana kaase ammoo dhoksaadhallee waan jennu miti barwaan isaan godhan kun akkuma gaalatitti waan dhaabbatee deemu wayiitii agarte. Muummichi biyyattiidhaa yeroo adda addaatitti dubbiiwwan nama akkasaa kanarraa hin madaa'in eegamne. Dubbiiwwan ilmi namni Oromoo tokko jechuudha. Namni alagaa jaalala Oromoo qabuyyuu haasawuu hin qabne tokko miti nama Oromoo irra dhalateeti. Waan baay'ee dubbateera. Afaan Gujiitiin haasa'ee afaan Baalee jedheera akka waan loqonni afaan garaagarummaa afaanii uumutti jedheera. Harargee fi Arsii waliif fakkaatan jedheera. Jimmaa fi Wallaggi wal waraanu jedheera. Waan baay'ee jedheera wantoota fokkata isarraan eegamne jechuudha. Laala amma asirratti maaliifi waan addaan faffageessu waan qoqqoodama uumuurratti xiyyeeffachuu barbaade xiyyeeffannoon isaa maaliif san ta'e waan uummaticha walitti dhiyeessu tokko taasisuu irratti xiyyeeffachuu dhiisee kanarratti maaliif xiyyeeffate maali wanni achi keessaa barbaade yoo jettee ilaalte ifa jechuudha. So afaan ammoo akkasitti loqota adda addaa qabaachuudhaan afaan Oromoo keessa qofa jiru miti. Afaanuma addunyaa hundaa keessa jira. Ammas afaanni Oromoo afaan akka afaan Oromoo kun immoo meeshaa waliigalteedha jedhanii kan ittiin gaafa elementarii barannu nama gowwoomsanii dabransanii miti. Afaan Oromoo aadaa baatee deema. Aadaan Oromoo afaan Oromootiin akka gaariitti dhibbatti ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf sirna gadaa afaan biraatiin akka itti ibsitu hin jiru jechuudha. Jecha afaan Oromoo fayyadamteeti sirriitti ibsuu dandeessa. Aadaa, duudhaa, dhugeeffannaa sabichaa baata jechuudha afaan Oromoo. Kanaaf afaan sun afaan guddaadha. Ganaa kana caalaa nuuf guddisaa hin jenne bakkuma jiru sanirratti waan maluuf godhaa hogguu jedhaman maaliif itti jajjabaata liqimsuudhaaf. Yaa amma afaan Oromoo afaanii just asuma as a communication tool jennee waan ibsinee bira dabarru miti. Baattoo aadaa eenyummaa waa hunda Oromooti. Afaanii meeshaa waliigalteeti yookiin communicationii qofa jennee ibsuudhaaf fakkeenyaaf afaan Kiswahilii yaani East Africa kana keessa bal'inaan haasa'amu aadaa saba baatee deemuu hin qabu.
Jasti saboota biraatitti walii gala akkasumatti saboonni ammaas Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Ruwaandaa keessa jiran kunniin East Afrikaa kanarratti baay'ee itti walii galu garuu afaan warra ebeluuti jechuu hin dandeessu. Afaan Oromoo immoo isaan hundinuu afaan mataa isaanii qabu. Kan mataa isaanii. Yaa saboonni hunduu afaan mataa isaanii qabu. Yaa Kukuyuun kan ofii qabdi, Jelewoon kan ofii qabdi, Kileenjiin kan ofii qabdi, Booranni as keessa jiru immoo afaan ofii haasa'a. Saboonni birootis afaan ofii qabu. Garuu immoo hunduu kan itti walii galu afaan tokko qaban Kiswahili. Afaan naashinaali laanguweejii illeedha Keeniyaa kana keessatti, Taanzaaniyaa keessattis afaan biyyaalessaati. Amma afaan kun namni kamuu baruudhaaf fedha malee aadaa kiyya balleessuudhaaf eenyummaa kiyya balleessuudhaaf dhufe jedhee namni sodaa irraa qabu hin jiru. In fact afaan kunis wanti inni babal'atteef wanni sana waan finniisa akkasiisan ofirraa hin qabu, mudaa akkasiisan ofirraa hin qabu afaanichi mataansaa. Ergamni siyaasatis achi duuba hin jiru. Garuu afaan Oromoo amma akkuma afaan Kiswahilii kana afaan waliigaltee waan ta'eef rakkoon qabu yoo badees maalidha wanti jedhamu miti. Afaan Oromoo beekumsi Oromoon qabu, saayikoon Oromoon qabu, xinsammuun naatoon inni walii isaati qabu, uumamaa qabu, akkaataa inni itti world view kana itti hubatu. Hundi isaa maalidha? Afaan Oromoo keessatti kuufamee jira. Afaan Oromoo keessatti kuufamee jira. Afaan Oromoo xiqqoo jechuun directly Oromoo gargar bittinneessuu jechuudha wanta adda addaasitti, kallattii adda addaasitti. Kanaaf amma mana barnootaa keessaa illee dhiibameera afaan Oromoo asii ajaa'ibu. Kilaasii hundattuu torbeetti kilaasii takka qofa barsiisnaa naan jedhan barsiisonni kiyya. Torbeetti guyyaa takka barsiisuudhaan mana barumsaa dhaqnaadha. Kilaasii takka. Kilaasii takkitti afaan uummanni kun itti makaraa meeqa nyaatee dhaloota meeqa itti fixee qabsoo meeqan afaan barnootaa godhate kana har'a kilaasii barnoota keessaa dhiibanii afaan takka qofa. Kan sedhu isa qofa miti. Mammaaksoonni oduun durii maaliin ka beekumsa uummata Oromoo keessaa burqan osoo hin taane kan afaan biraatirraa hiikamantu afaan Oromoo keessatti kitaabilee barnoota ijoolleen barattuu keessa nam'ee jira. Waan jechuun inuma si ajaa'iba. Afaan immoo maasiin jedhanii sirna gadaa barnoota akaadaamii keessa galchine safuun akkas goone maalii goone sirni barnoota durii beekumsa Oromoo ofirraa dhiibaa ture nu garuu amma kana goone siin jedhan. Ammoo afaan Oromoo mana barumsaa keessa hin jiru olaanti. Gidiraa kanaaf haatu deemaa jira. Mee afaan Oromoo barnoota keessaa dhiibamaa jiraachuu fi amma Oromiyaa kilaasterratti qoqqoodanii afaan biraatti fe'uudhaaf deemuu kanaan wal qabsiistee ija seeratiinis akka ilma Oromoo quuqama kana qabutittis wanti itti dabaltoo jiraatte ibsaa siifan kennaa abbaa seenatis booda waan jedhuu qabaatee taafuuf. Yaa afaan Oromoo laalama akka Alii Birraa ibsisan hundee Oromummaadha. Hundee Oromummaati afaan Oromoo. Oromummaan achirra dhaabbata. Oromummaa wanni jedhanii ibsan. Sabboonummaan Oromoo yoo ibsamu. Aadaan, duudhaan saba kanaa yoo ibsamu afaan Oromootiin ibsama jechuudha. Kasirriitti ibsamuu danda'u saniin. Translate gootee wanni ibsitu sun waan hedduu namaa galuu fi dhama qabaatullee hin ta'u jechuudha. Kana sirriitti beekama. Kun saayinsii translationii keessattis wanni tokko guu translate godhamee afaan biraatiin dhiyaatu parsantii meeqa akka dhama dhabu aga parsantii 20 akkasii yoon dogoggoruu baadhe hin beekamaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo akka seera addunyaattis akka seera Itoophiyaan amma ittiin bulaan jira jettuuttis uummata tokko saba tokko homeland biyya Oromiyaa jedhamtu qaba. Framework Itoophiyaa keessattis ta'e saniin alattis ta'e Oromiyaadha. Wanni adda godhu hin jiru jechuudha. Sana tokkummaa isaa mirga abbaa biyyummaa akka Oromootti Oromiyaa irratti qabu san kabachiifatee jiraachuudhaaf mirga guutuu qaba. Ka seera addunyaatiinis deeggarame seera biyyattiinis ittiin bulaa jira jettee caccabsaa jirtuunis ka deeggarame jechuudha. Article 39dhaan jechuudha. Article 39 yogguu jedhan namni waan dogoggoru tokkotu jira. Aadaanis eenyummaanis biyyis abbaan biyyummaatis achi keessatti hammatamti. Sun akkanumaan lafaa ka'ee kan dhufe osoo hin taane sadarkaa addunyaatti kan itti walii galamee chaartara UN irra kan jirudha. Waa'ee foxxoquu waa'ee biyya walabaa Oromiyaa qofaatii miti wanni article 39 dubbatu.
waa'ee mirga sabni tokko hiree isaa ofumaaf murteeffachuudhaaf qabu. Hiree maali? Hiree aadaa, hiree afaanii, hiree dinagdee, hiree siyaasaa maal ta'uu qaba? Fuulduratti akkamittiin jiraachuu qaba? Akkamittiin buluu qaba? Waan jedhu irratti bilisa ta'ee murteessuudhaaf mirga qabu jechuudha. Waa'ee biyya walabaa, biyya foxxoqsuu maarree sunuu mirga, sunumtuu mirga. San akkasitti waa'ee foxxoquu qofa yaaduun qabu namni hoggaa artikil 39 ka'e. Mirga uummanni tokko, sabni tokko akka sabaatitti qabu. Eenyummaa isaa, aadaa isaa gabbifachuudhaaf, tikfachuudhaaf qabu. Dinagdee isaati irratti ajajuudhaaf, lafa isaati irratti abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf qabu. Kun seera baay'eedhaan utubamee jira. Chaartara UN irra jira, ICCPR kan jedhamu jira, Indigenous People's Rights kan jedhamu jira. Akkasuma amma Shimallis baatee deemurrallee hin jira. Ittiin Oromiyaa bulcha jedhu heera Oromiyaa jedhamutu jira. Oromoon mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa irratti akka qabu. Sanumaa akkuma duraan jedhe itti dabalee Finfinnee magaalaa muummittii Oromiyaati jedha. Kan isaan cabsaa jiran kabajaa hin jiran Adaamaatti fiiguu galgaluu ganamu. So akka seeraatitti Oromoon akka saba tokkootitti ilaalamuudhaaf mirga qaba. Kanammoo qabsoodhaanis argateeti seera dil-addunyaatiif isa biyyattiin illee ittiin bultuuni waan kabajamuufi qabu, waan tikfamuudha. Sana gaafachuun waa takka wanni akka biraatitti akka ilaalamu isa godhu hin jiru jechuudha. Mootummoonni Itoophiyaa warri aangoo irra jiran warra ammaa kanas dabalatee waan kana fudhachuudhaaf qophii waan hin taaneef elitii siyaasaa yookaan immoo sabboontota yookaan qabsaa'ota dhiibanii ifirraa fageessuu yookaan immoo akka biyya alaatti baqatan gochuu yookaan akka bosonatti galanii qabsoo hidhannoo dirqamanii akka seenan gochuu udhaan beekamu jechuudha. Deebii sirnaa, deebii siyaasaa, deebii seeraa deebisuudhaaf qophii miti. Yoo kana deebisan maal ta'a? Aangoo amma irra jiran tana dhabu. Abbaan biyyummaa Oromoodha. Oromiyaa irratti yoo kabajamee uummanni bilisa ta'ee waan barbaadu filate abbaa barbaade waan filatuufi gaafa san bakka dhabnaa kan jedhu uummanni dararamaa jira jechuudha. Uummanni tokko akka gosaan wal nyaatu godhanii akka bifa adda addaatiin akka miidhamu kan naannoo sabaa ollaallee kan naannoo Somaalee olaalte kan naannoo Amaaraatirraa dhufee fi kan Oromiyaa keessa qubatee hidhachiifameen miidhaan irra ga'u Oromiyuma keessatti miidhaan Oromoo irra ga'u waan akka bara kanaa takkaa hinuma hin jiru jechuun waan galmaa'ee reejistar ta'ee jiru waan ta'eef abbaan fedhe wal bira qabee wal dorgomsiisee ilaaluu danda'a. Bara jarri kun TPLF jalatti ergamaa turanis ta'e bara achi boodaatis ta'e kan dargii keessaas ta'e jechuudha wal bira qabanii ilaaluun ni danda'ama. Wanni amma ta'aa jiru kun waan akka malee fokkuudha. Ammoo mirga seeraa qaba kan jedhumaan jechuu barbaada. Oromoo waan gaafatu gaafachuudhaaf mirga qaba. Mirga seeraati. Seeraan waan utubamee jirudha. Waan qilleensa irraa gabbuuse yookaan ofittummaa irraa yookaan immoo akka yeroo tokko tokko illee jedhan wanni sun sirrii miti. Ekstreemistii maal ta'e maal sabni tokko saba guddaa afaan guddaa sadarkaa Afrikaatti sadarkaa qabu tokko moggeessitee wanni hojii mootummaa keessaa dhabama gootee akkamitti kanaan nama waan kana gaafatan ekstreemistii jetta. Ekstreemistii wanni jedhamu hin jiru. Gaafiin Oromoodhaa gaafii walqixxummaa moderate ta'e jechuun uummanni bilisa ta'uuti. Sun immoo seera jechuudha.